Jawaar Mohammad irra maaliif Taayyee Dandaatti mammaake? Taayyee Dandaa mana hidhaati manni murtii bilisa jedhee gadi dhiise. Amma hoo maalitti jira? Xiinxalaan siyaasaa har'a waan ajaa'ibaa dubbate jechuudha. Obbo Taayyee Dandaa irratti maal jedheen ka jedhuu fi mammaasa gurguddaa hiika gurguddaa of keessaa qabu mammaakee ture har'a Jawaar Mohammad. Hiikni mammaasa kanaa maali? Maal irratti fuulleffata? Taayyee Dandaa mana hidhaati yookaan murtii ittiin himatame waan ittiin himatame akka ittiin himatame sanii soba moo dhuga kan jedhu manni murtii qoratee bilisa jedhee ni jira. Garuu ammallee beellama biraatu qabameef kanallee isinitti himaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu guyyaa guyyaan oduulee gaggabaaboo haala yeroo irratti hundoofee isiniif dhiyeessina. Akkasumallee oduu dhugaa irratti hundaa'e kan isin biraan gahaa turre ni beekama. Har'allee kanuma wal qabate jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad kan yeroo hunda waan dhugaa qofarratti hundaa'e saba isaa bira dhaabbatu akkasumallee sabaaf sablammoota cunqurfamaa hunda bira kan dhaabbataa ture. Har'a obbo Taayyee Dandaa mana hidhaati kan dura kan ture jechuudha. Yakka ittiin himatamerraa yakka tokkoffaa fi lammaffaa kan ittiin himatame manni murtii bilisa kan jedheen yoo ta'u jechuudha. Akka iskiriin irratti argitan kanaan BBC maxxansee ture jechuudha. Namoonni hedduullee wal harkaa fuudhaa turanii manni murtii obbo Taayyee Dandaa himata lammaffaa fi tokkoffaa fi lammaffaa ittiin himatame bilisa jechuun bilisa baasee ture jechuudha. Himataawwan bilisa ittiin jedhaman keessaa isaan ijoo ta'anillee isiniif hima jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad irra waan jajjabaa mammaasa jajjabaa tokko dubbatee jechuudha. Maal jedhee Taayyee Dandaa qawwee gaafa inni aangorra ture mootummaan itti kenneen meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatte jedhanii badii itti muranii jedhe jechuudha. Kana jechuun daawwattoota keenya akkuma beekamu tana dura Taayyee Dandaa jechuudha. Mootummaa akka du'utti gargaaraa ture yookaan paartii bilisiginnaa kana namni lafee ispaayinaal koordii ta'ee lafee dugdaa ta'ee kan gadi dhaabee jajjabeessee mootummaa kana ummata isaa biratti jibbamee mootummaa biratti jaallatamee paartii tana hundeessee gadi dhaabe keessaa inni hangafa obbo Taayyee Dandaati. Gaafa sanii qawwee ummatatti inni ittiin dhukaasu arraba haa ta'u harkaa ta'u meeshaa waraanaa kan dhugaa san haa ta'u sammuu haa ta'u mootummaan qabatee uummataan rukutaa ture jechuudha. Har'a garuu deebi'ee waanuma kalee qawwee godhatee ittiin kennisanii gaafa inni xiqqoo mootummaa isaa walafaan deebi'u har'a meeshaa seeraan alaatu harkatti qabamee jedhanii jechuudha. Kanaan himata obbo Taayyee Dandaarratti bananii jiranii jechuudha. Jawaar Mohammad illee kanuma kan inni maxxanse jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa itti dabalee mammaasa akkana jedhu tokko mammaake jechuudha. Na nyaattu na nyaadhu malee bishaan jala ol hin yaa'u jette jedhan harreen jedhe jechuun na nyaadhu natti hin bobboressinii yookaan natti hin guraarinii waan jedhamullee mammaasi kun naannoo irratti garagara iddoo tokko tokkotti illee maal jedhama nyaattu na nyaadhu natti hin bobboressin jette harreen jedhama. Iddoo tokko tokkotti immoo bishaan jala fakkeenya waraabessi gama gadii ta'a harreen gama gadii ta'a jedhanii waraabessi immoo gama olii ta'a jedhanii itti booresseetuma laala isillee nima dhuddii itti booresseetuma laala dubbatuuf isiin hin dandeessu hin nyaata. Osuma jiru harreen gaa na nyaadhuuti obbo waraabu yookaan natti hin booressinii jetteeni bishaanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikni mammaasa kana ifa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo na nyaatte na nyaadhu yookaan lubbuuti jenatti hin guraarii yoo na ajjeefte sana ajjeesi jechuudha. Gabaabdumatti na hiitu na hidhi akka Taayyeetti illee yoo hiitellee hidhi yoo ajjeesellee ajjeesi ittiin guraarinii jechuudha. Sigalee waanuma takkittiin. Kanaaf obbo Taayyee Dandaa har'a manni murtii bilisa baasee ture akkuma beekamu jechuudha. Yeroo adda addaa irra deebi'amee manni murtii bilisa jedhaa ture jechuudha. Garuu wanti gubbarraa waan taateef bilisa jedhanillee harka wal keessaa qabanii garuu ammallee beellama biraa qabatanii jiran jechuudha. Beellama biraa obbo Taayyee Dandaa qabataniif jiran jechuudha. Akka inni ammallee beellama biraa irratti malee waan isaan gaa ittiin himatuu deeman hin beekne malee
ammallee beellama biraa qabanii fi turan jechuudha. Jawaar Mohaammed kun nama ajaa'iba dhugaa rabbii nama addaati jedhee yaada. Maaliif Butaayee Dandaa gaafa mana hidhaa jiru sanii akka malee warra cunkoo nyaatu warra hambaa nyaatu biddeenni hin jiru mana waa hedduu dubbataa turan jechuudha yoo Oromoo kanarratti. Garuu har'a inni immoo sanillee ittiin qabannee deebi'ee sagalee taafii jira gaafa haati mana Taayyee Dandaa mootummaan mana irraa fudhatee dirree gara gayyaasu sirrii miti jedhee tokkoffaarratti namni bahee dura dhaabbataa ture xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed jechuudha. Yeroo inni mana hidhaatii bahullee baga nagaan baate jedhee kan gammachuu isaa ibsate illee tokkoffaarratti Jawaar Mohaammed ammallee gaafa yakki isaa bilisa ta'ee immoo shirritti xaxamullee namni jalqabarratti sagalee taafii jiru dhugaa rabbii Jawaar Mohaammed mee nama kanarraa waa baradhaa. Nama kanarraa waa baradhaa mee namni kun dhugumatti nama bilchaataadha. Nama bakka sammuu jabaa qabu jechuudha dhugaa rabbii. Nama jabaa jechuun akkana nama sabaaf yaadu bakka jechuun nama keessa ofiitiin daba namatti hin yaadne nama xiiqii namatti hin qaabanne jechuudha. By the way Jawaar Mohaammed nama dhuunfatti xiiqii hin qabatu yeroo hedduu xiiqii kan inni itti qabatu dhimma qabsoo dhimma Oromoof Oromiyaa qofarratti dhimma cunqurfamtoota saboota cunqurfamanii irratti mirga sabaaf sablammootaa irratti malee waa'ee nama dhuunfarratti an takkaa isaa waa dubbatuu fi akkasumallee xiiqiin deebisu hin argine jechuudha. Dhiira jechuun akkana jechuudha. Kanaaf gaa Butaayee Dandaa jechuudha akka BBC'n gabaasetti jechuudha. Manni murtii obbo Taayyee Dandaa himata lamaan balleessaa miti kan jedhe yommuu ta'u jechuudha. Himata labsii meeshaa waraanaa ilaallatuuf heeyyama osoo hin qabaatin meeshaa waraanaa qabatanii argaman kan jedhu obbo Taayyee Dandaa kufaa goosisee jira yookaan bilisa jedhee jira jechuudha. Obbo Taayyeen aangorraa kaafamanii erga hidhamanii booda jechuudha. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa seera yakka Itoophiyaa bara 1996 bahee keewwata 251 fi keewwata 257 himataman jechuudha. Lamaan irratti saaqee akka turellee ni mul'isa jechuudha. Kana malees hayyama malee meeshaa waraanaa qabatanii waan argamaniif labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 1177 citatka 200,212 cabsaniiru jedhanis himata sadaffaa irratti jechuudha akka saaqee turellee ni mul'isa jechuudha. Himannis yeroo tokko wabiidhaan bahanii akka turanillee ala ta'anii dhimma isaanii akka mana sirreessatti hordofan himanii turuu isaanii ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya har'allee kanumaa wal qabate jechuudha. Butaayee Dandaa ammaaf mana hidhaa akka hin jirrellee ni beekama. Ala taa'ee akka dhimma isaa hordofaa jiru ammallee beellamni biraa qabamee fi dhimma isaa akka ala taa'ee akkuma duriitti akka hordofuuf beellamni biraa qabamee fi jira jechuudha. Manni murtii har'allee bilisa jedhee ni jira. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya irra isiniif qopheessinillee kana fakkaata jechuudha. Oduu guyyaa guyyaan oduulee gaggabaaboo isiniif dhiyeessinu argatu fuula chaanaala Oromaan subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessaniif keessan komentii jalannuuf kaayaa. Daawwattoota keenya viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaa ta'a.